Akkam jirtu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Dargaggeessiif dargaggeettiin ijoolleef nama guddaan hayyoof abboon hundumti keessan akkam jirtu. Egaa wanti nuti yeroo baay'ee walitti dhaammannu dhimma aadaa, dhimma seenaa, dhimma eenyummaa sabummaa saba Oromooti. Kanarraan ka'uudhaan amma egaa wanti guddaan an ijoollee Oromoo tokko tokko galateeffachuu barbaadutu jira. Hedduu isaanii bakka waldaan haasaa hedduminaan itti walitti qabamu naannoo kaaba Ameerikaa akkasumas Noorweey fi Awustiraaliyaa biyyooti hedduu keessatti wanti duraarraa amma waldaan hawaasaa waan ittiin fooyya'e qaba. Wanta guddaa ittiin fooyya'e qaba, keessattuu biyya ambaa fi biyya keessatti jijjiirama guddaa argame bara 2014 bara 2015 kana keessa jecha. Innis maalinni ilmaan Oromoo hedduun isaa akka caalaan jechuuf nan danda'a. Uffata aadaa safuu isaa sirnaan kabachiisaa jiraachuu isaati jechaadha. Kana keessaa fakkeenya guddaa kanan fudhadhu sooshaal miidiyaa xixiqqaa bara kanaati. Sooshaal miidiyaa xixiqqaan bara kanaa waan baay'ee nu barsiise. Waan baay'ee nutti argisiise. Sun immoo wanti inni nutti argisiise wanta nuti akka sabaattis ta'e akka eenyummaa keenyaatti wanta irratti ittiin of boonsinu jecha kan ittiin kabajaa sabichaa argisiisuu dandeenyu nutti argisiisaniiru. Sun immoo hunduma keenyaaf bareedina qofaa miti, jaallatamu argisiisa. Addunyaan duraan Oromoon eenyuudha jettu eenyummaa Oromoo beekuudhaaf addunyaan har'a baay'een nama carraaqaa jiraachuu isaaniiti jechaadha. Carraaqaa jiru. Eessa Oromoon jedhamu hidda saba Kuush gaafa jedhamu, Kuush jechuudhumti gurra isaanii gaafa seentu sammuun isaanii xiqqoo tokko gaaffiitti isaan deebisa jechaadha. Kanaaf saba Kuush ilmaan Oromoo hidda hortee dhala namaa yeroo jedhamu sammuu isaanii keessa dhufa. Isaan eenyu jedhamanii gaafatamu jechaadha. Kanaaf nuti wanti nuti irratti ilaallu yeroo baay'ee bara kana keessa ijoolleen Oromoo biyya alaaf biyya keessaatti guddachaa jiru gaafan jedhu sooshaal miidiyaan waa'ee ijoollee Oromoo maal argisiisa? Sooshaal miidiyaa irratti ijoolleen Oromoo haala akkamii keessa jirti? Maal hojjechaa jirti? Waa'ee ishee akkamittiin argisiisaa jirti? Aadaan isaanii maal fakkaata? Isaan yoo maal fakkaatu kan jedhu kana irratti nama baay'ee wal gaafachiiseera jechaadha. Dhuguma kun Oromoodha hanga jedhanitti jechaadha. Inni kun egaa eeyyee Oromoodha jennee afaan guuttannee dubbachuu dandeenyeerra, isaa galatu jechuun barbaada jechaadha. Maaliifan yeroo baay'ee bakka deemutti suuraanii fi viidiyoon sababiin waraabamuuf inni guddaan uummanni keenya bara durii abbootiin keenya baruma Kuushirraa kaasanii otuu suuraan isaanii guyyaadhaa guyyaatti torbanitti gochaaleen isaan gochaa turan waraabamee lafa taa'eera ta'eeti. Nuti har'a seenaa suuraa sanarraa barachuu dandeenya jecha. Seenaa guddaa barachuu dandeenya. Wanti guddaan akkan kana dubbadhu na godhe maalinni waggaa 112 waggaa 113 waggaa 113 har'aa uummanni Oromoo Booranaa
gara Niiyorkiin bidiruudhaan garbar adeemanii galaanarra adeemanii gara Niiyork karaa kaaba Ameerikaatiin akka isaan biyya Ameerikaa dhufanii kan mul'isu seenaan tokko suuraa isaanii wajjiniin lafa kaa'a jechaadha. Gaachana qabatanii waantee baatanii meeshaa aadaa harkatti rarraafatanii uffannaa aadaa uffatanii akkuma Booranarraa ka'anii dachee Oromiyaarraa ka'anii Ameerikaa baatii ja'aaf bishaan irra turanii as ga'anii jedha seenaan sun jechaadha. Sanarratti suuraa isaanii argisiisaa jechaadha. Sun jechuun waggaa 113 dura suuraan kaafame otuu namni natti hin himin ummati sun ummata Booranaa ta'uusaa nan beeka. Maaliif? Saba kooti. Aadaa isaan waan isaan harkatti qabatan akkaataa isaan itti gurmaa'anii taa'anii isaaniin ibsaa jechaadha. Kanaafitu warri suuraa kaastanii karaa sooshaal miidiyaatiin waliif hirtan hundumti keessan galata qabdu. Wanti guddaan garuu kan irraa afu maalinni nama tokko gaafa akkasitti ilaallu Oromoo jennee gaafa irraa dubbannu uffata aadaa ishii qofa ilaaluudhaan jechaadha. Uffata aadaa isaa qofa daawwachuudhaan jechaadha. Garuu seenaan barbaachisaan maalinni suuraa kanarratti bakka suuraa kanatti kaaftan guyyaa suuraa kanatti kaaftan danda'ame sa'atii suuraan kun itti ka'e hollaa suuraan kun itti kaafame amma tokko immoo bakka dhaloota nama kanaa jechaadha. Seenaa gabaabaan kan ibsuu danda'u namni kun kan dhalate fakkeenyaaf namicha kana amma gurbaa kana yoon ilaale miidhagaa kana kan dhalate biyya akkasii lafa akkasii suuraan kun kan kaafame immoo lafa akkasiiti. Yeroo akkasii cidha akkasiif ayyaana akkasiitiif jennee lafa keenya jechaadha. Amma kana gaafa laallu Oromoon har'aa kana beeka suuraa kana. Garuu suuraa kana irratti barreeffamoota irra jira maqaan nama kanaa gatii qabdi jechaadha. Amma miidhagduu gatii qabdu jechaadha. Gatiitti kennuutu nurra jira jechuu kooti. Suuraan lakkoofsuma qofaadhaan taa'uu qabu. Guyyaadhuma qofaadhaan taa'uu qabu jechaadha. Seenaa nu barbaachisa. Seenaa galmeessuutu nurra jira. Isaan kun gatii qabu hundi isaanii. Sababii uffata aadaa isaanii akkasitti uffataniif waggaa 200 waggaa 300 booda miidiyaan kun illee badu bakka tokko tokkotti waraqaa irratti ba'anii afuun isaanii nafu. Dhaloota dhufuuf darbaniiru jechuudha warri kun. Kanaaf nuti gaafa waan akkasii kan ilaallu eessatti kaafame bara kam kaafame keessattuu namni suuraa kana kaasu maqaan isaa irratti heeramuutu irra jira jechaadha. Maaliif innis seenaa hojjeteera. Yeroo sanaaf jaallateedhuma itti bareedeedhuma itti miidhageedhuma haa kaasu iyyuu malee seenaa hojjeteera jechuudha. Kanaaf nuti wanti ni goonu wanti ni hojjennu waan wal fakkaataa ta'e dhaloota dhufuuf immoo ergaa barbaachisaa ta'e kan dabarsu ta'uu qaba jechaadha. Wal beekuu dandeenya, qaamaan wal beekuu dandeenya. Nu immoo nama muraasa kan wal beeknu. Maaliif uummanni Oromoo miliyoona 50 ol ta'aa jira jechaadha. Uummata Oromoo miliyoona 50 kana keessa miidhagduun achi jirti, miidhagaan achi jira jedhee maqaa kaa'uu hin danda'u jechaadha. Beekuu hin danda'u jechaadha. Miidhagdoota waan ta'aniif guutumaatti fuulli, iji, ilkaan darbee kunoo aadaan isaan uffatan illee saba addunyaatiif fakkeenya jechaadha. Fakkeenya ta'uu jira jechaadha. Kun jechuun bara dheeraaf dhokateera jechaadha. Ukkaamameera jechaadha. Har'a dhaloota xixiqqaa ilaalaa. Lafaa gaafa isaan ka'an ilaalaa. Waan isaan itti jiran ilaalaa. Waan dhalooti har'aa keessa jiru ilaalaa. Hojii dhaloota har'aa ilaalaa. Miidhagina isaa ilaalaa. Kanaaf egaa nuti tokkoon keenya jechaadha. Wanti goonu wanti irratti hojjennu nu ilaallachuu qaba. Kara keenyaan wanta goonu otuu addaan hin kutin amileedhaan jechaadha. Amilee guutuudhaan wanta akkasii irratti hojjechuu qabna jechaadha. Egaa karaa gama kootii wanti isiniin jedhu ilmaan Oromoo har'a fakkeenya ta'an keessaa nama tokko asirraa isin affeeruudhaan karaa gama kootii nagaatti isiniin jedha. Kun abdii boriiti.
kana itti fufuu hin dhiisina. Yo
Thank you.